Nagaan waaqayyo iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Ani Fitsumin jedhama. Namni nan beekne chaanaalii koo kanaaf namni aaraa taatanii Fitsumin jedhama. Arrammoo sanbata guddaadha. Cherchii deemnee waaqeffannaa turre. Egaa haaluma garaa irraan kan ka'e egaa mana keenyatti waaqeffachaa jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan hundumaa waan godhu hundumaa karooraa fi yaada isaatiin kan inni godhu. Yaada isaan alammoo wanti tokko ta'uu sababii hin dandeenyeef maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sanbata kana gaa waaqayyoon waaqeffachuutu nurra jira. Waaqayyoon eebbisuutu nurra jira. Baay'eetu dhukkubsatee mana qorichaa keessa jira. Baay'eetu gargaarsa dhabee karaa irratti kufee jira. Aniif isin garuu carraa kan arganne akka waaqayyoon waaqessinu. Waaqayyoon nagaa nu godhe mana keenyaaf ijoollee keenya bara keenya nagaa godhe keessumaa bara kana keessatti nagaa ta'anii jiraachuun waan guddaadha firoota koo. Kanaaf anis immoo isinii wajjiniin yeroo koo kana yeroo muraasaan dabarsaa jedheen dhufee galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf faarsaa kana wajjin dhaggeeffachaa wanta tokko olii wajjiniin dubbanna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hallelujah. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Abbaa caala Yesus, haadha caala Yesus. Jireenya keenya kan nuuf ta'e isa. Karaa nuun ittiin ceenee dhufne isa. Yesus Kristos inni du'a garmalee nu oolche, inni karaa nuuf ta'e, inni gargaaraa nuuf ta'e waaqa keenya. Kanaaf waaqa kana yeroo hundumaa galateeffachuu nurra jira. Oolmaan waaqayyoo nurra guddaadha. Obboloota koo gargaarsi waaqayyoo nurra guddaadha. Oolmaa Yesuusii waan jennu hin qabnu obboloota koo. Gargaarsa waaqayyootu nurra jira. Oolmaa waaqayyootu nurra jira. Kanaaf arrabni keenya cal jechuu hin danda'u. Waa'ee Kiristoosiin dubbachuu, waa'ee Yesus dubbachuuti yoomiyyuu duuban jedhu ani. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Isatu na oolche, isatu na ceesise,
isatu arraanagee isatu na fide. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuutti dudduuban jedhu. Oolmaa guddaan irraa qaba waaqayyo. Jireenya koo kan ijaare Yesuus, bara koo inni baate Yesuus. Kanaaf obboloota koo gara gooftaatti baqachuun, bobaasaa jalatti baqachuun ammam akka nama oolchu ani dhugaan isiniif ba'a. Ani ragaadha Kiristoosiif. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Nama cubbamaatu mucaa kee jedhame. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u, ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqa uumama hundaa. Yesus ittiin irratiin galanni keenya, hooqubaan keenya, michukoo ganamaa. Abdii koo sadumaa, sirratanii biqilee. Hin fedhuu si malee. Haleluuyaa. Yesus jiraataadha. Yesus guddaadha. Michuu keenya ganamaa ni ta'e abbaan keenya Yesus bara baraan gooftaadha. Si malee michuu koo ganamaa. Abdii koo sadumaa, sirratanii biqilee. Hin fedhuu si malee. Haleluuyaa. Yesus michuu keenya, Yesus abbaa keenya, Yesus jaalallee keenya, Yesus waaqa keenya. Kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha. Karaanis dhugaanis jireenyis Yesus duwwaadha. Kanaaf garaan koo yeroo hundumaa waaqayyoo kootti gammada. Kanaaf yeroo hundumaa garaan koo waaqayyoon in galateeffata. Gargaarsa waaqayyoo beekaan, oolmaa waaqayyoo beekaan. Waaqayyoo iddoonni na kaasee iddoonni na fide beeka. Gargaarsa waaqayyoo naaf godhe guddaadha. Kanaaf obboloota koo gara Kiristoosiin kottaa. Gara michuusa ta'e kana. Gara abbaa amanamaasa ta'e kana gara Kiristoosiin kottaa. Dhaloonni hundumtuu Kiristoosiin beekuutu irra jira. Haala ulfaataa kana keessatti illee namni waaqayyoon hin qabne irraafama. Namni waaqayyoon abdii isaan godhamne hin sodaata. Kanaaf ani dhugaa tokkoon isinitti hima. Ani dhugaa jiraataa tokkoon isinitti hima. Dhoksaa tokkoon isinitti hima. Innis maayini yoo jettani ilma waaqayyoo Yesus Kiristoosi. Dirqamatu narra jira ani kana isinitti dubbachuuf. Ofii koo duwwaa irraa fayyadamee darbuun barbaadu. Guyyaa tokko maal hojjettee ta'ee waaqayyo gooftaan yeroon gara isaa dhaqu na gaafata ta'a. Garuu dhugaan tokko jira, innis ilma waaqayyoo Yesus Kiristoosi. Jiraataa lubbuu keessanii godhattanii akkasin fudhattaniif abdii namaa inni ta'e waaqayyo duwwaa Yesus Kiristoos malee karaan akka hin jirre isinitti nan himaarra. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbiseen wajjiniin xinnoo ishee galateeffanna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 41 lakkoofsa 8 fi 9-10 dubbisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa Israa'el ati garuu garbicha kooti. Yaa waaqayyoo, yaa Yaaqoob ani si fo'adheera. Ati sanyii Abrahaam, sanyii fira kootiiti. Ani andaara lafaatiin si fide, biyya fagoodhaan si waame. Ati garbicha kooti. Ani si fo'adheera. Ani si tuffanne naan jedhe. Egaa ani si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Egaa ani si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin.
ani waaqayyo keetii hin nayin, ani sin jabeessa, ani sin gargaara, irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ololan si qaba. Galanni waaqayyoof haa ta'u obboloota ko. Ani si wajjinan jira, hin sodaatin jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Yeroo sodaannutti dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudha. Haalli maal jedhan jedhina, qilleensi maal jedhan jedhina, biyyi lafaa maal jedhan jedhina. Dubbii dhugaasa ta'e kana banadhaa, dubbifadhaa. Wangeela dubbisaa. Wangeelli sin jabeessa. Biyyi lafaa abdii sin kutuu danda'a. Biyyi lafaa fuula sinirraa galagalchachuu danda'a. Biyyi lafaa qorumsa sinitti fiduu danda'a. Garuu qorumsa keessa kan inni ittiin ceenu tokkotu jira, innis ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Innis dhugaa wangeelaatti amanuudha. Kanaaf obboloota koo anarra siniin jedha. Gara Kiristoosiin kottaa, gara dubbii sagalee isaatii dhagaa, jireenyatti jiraattu, hin gammaddu, boqonnaa argattu. Maaliif wantan fayyadame wantoota biraa duwwaa isinitti mee dhiisuun barbaadu. Wanti nuun gargaaramnu hundumtuu kan biyya lafaati. Garuu jireenyaaf inni nuun gargaaramnu, abdiidhumaa inni nuun godhannu Iyesus ilma waaqayyooti. Kanaaf hafuura keenya, jireenya keenya hundumaa Kiristoosirra kaawwannee abdii keenya sadhumaa waaqeffachuu, galateeffachuu, yeroo hundumaa yeroottis yeroo maleettis dammaqnee Kiristoos abbaa ulfina qabeessa kana kabajuutu nurra jira. Kanaaf Kiristoosin qabdu taanaan gammadaa. Manni keessan gammachuun guutuudha. Manni keessan nagaan guutuudha. Manni keessan jireenyaan guutuudha. Manni keessan itti wanta tokko nirratu Kiristoosin qabdu taanaan. Baay'eetuun qalladu yeroo kana keessa. Keessumaa yeroo kana keessa. Yeroon kun yeroo dhumaati. Yeroon kun yerootti waaqayyoon ol qabanidha. Yerootti gara waaqayyootti baqatanidha. Yerootti ulfina keenyatti agarsiisedhanii waaqayyoon waammatanidha. Adaraa dhalootaan hin qalladinaa. Iyesus Kiristoos jiraataadha. Isa malee karaan hin jiru. Isa malee jireenyi hin jiru. Isa malee waaqni biraan hin jiru. Isa malee gara abbaa kan dhaqu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf dhugaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Sababiin isin jaalladhuuf amaa keessa akkasin buutan hin barbaadu. Jaalala Kiristoos keessatti baay'ee isin kabaja. Baay'een isin jaalladha. Kanaaf lubbuun tokko baduun waaqayyoon isin gammachiisu. Nuuniin isin gammachiisu. Kanaaf gara waaqayyoo kottaa. Dhukkubni bara keessa deemu, yaaddoon bara keessa deemu, jireenya keenya kan dhiphisu hundumtuu mana keenya argatu. Nuyi nagaadha, manni keenya nagaadha, jireenyi keenya nagaadha. Mootonni maaliif raafamu seetan? Jajjaboonni gurguddoonni warri jedhaman maaliif raafamu seetan? Wanta tokko of keessaa hin qaban. Nagaadha innis. Nagaa inni ta'e immoo Yesuus Kiristoos. Arra erga nagaa isaanii raafame. Arra erga nagaa isaaniitti darbannaan tokko darbatame. Gara waaqayyootti deebi'uun isaaniiyyuu gaariidha. Waaqayyoon amanachuun isaaniiyyuu gaariidha. Kanaaf Iyesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Jiraataa ta'uusaa isinitti himuun dhiisan. Kanaaf namoota karaarraa badanis, namoota yeroo ammaa dhukkubsatanii ciisaniifis, namoota hundumaatiif kan amananiif kan hin amanneef waaqayyoon kadhachuutu nurra jira. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala nu barsiise. Wangeelli isaa dhugaan jaalala nu barsiise. Keessa keenya jijjiire, eenyummaa keenya jijjiire. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuutu nurra jira obboloota ko. Ani wanta tokkoon isinitti dubbadha. Iyesus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Iyesus Kiristoos fayyisaadha. Dhukkuba keessaniif qoricha dhabdanii, rakkina keessaniif furmaata dhabdanii, gaaffii keessaniif deebii dhabdanii, Iyesus Kiristoos kana hundumaatiif deebiidha. Mana koof kanatu, jireenya koof isatu, Kiristoos ilma waaqayyootu deebii naaf ta'e. Gargaarsa naaf ta'e. Arra kan na dhaabe isa. Kanaaf jiraataa isa ta'e kan immoo isinitti himu, isinii wajjin wal barsiisuu jaalladhe obboloota ko. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoon kadhachuutu yeroottis yeroo maleettis dammaqne. Yeroon kun yerootti waaqayyoon kadhannudha. Maaliif yerootti gingilchaan waaqayyoo ka'e. Yerootti warri amananiif warri hin amanne gargar baafamuuf jiranidha. Kanaaf obboloota ko kan inni isinitti himu,
gara waaqayyootti baqadhaa. Waaqayyo sin oolcha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kadhata gabaabaa kadhadheen han xumura. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa hundumaa dandeessu abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa gooftaa Yesuusin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa waa'ee bara keenyaaf waa'ee jireenya keenyaaf yaa waaqayyo waa'ee waan hundumaaf galanni siif haa ta'u. Gargaartee yaa waaqayyo baay'een du'anii iddoon awwaalcha isaanii kan irraanfatame nuun immoo warra jiraatan kan nu godhisi galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa maccaa arras immoo yaa waaqayyo dhukkubsatanii kan sireerra ciisaniif kan waan nyaatan waan dhugan dhabaniif yaa waaqayyo kan dubbatatanii sagaleen isaanii dhaga'amuu dideef yaa waaqayyo gooftaa gargaarsa kee akka ati fidduuf ani sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusin gargaarsi saba keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin gargaarsi saba keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yaa waaqayyo hiikumsi saba keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yaa waaqayyo kan hidhame haa hiikamu, kan dhukkubsate haa fayyu. Yaa waaqayyo gooftaa karaanis dhugaanis jireenyis si duwwaadha. Yaa waaqayyo biyyi lafaa hundumtuu ulfina kee haa baru. Karaan kee hundumtuu qajeelaa waan ta'eef ati isaaniin barsiisi. Gargaarsi kee mana isaaniif jireenya isaaniitti hin irratin. Yaa waaqayyo gooftaa si kadhadheera na dhageesseetta gooftaa koo galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin ameen. Eebbifamtaniittu. Waaqayyo gooftaan guddaa sinaa eebbisu. Iyesuus Kiristoos jiraataadha. Yeroo biraas walitti deebina. Sagalee waaqayyoo qabadhee nan dhiyaadha. Qophii biraa irrattis nan dhufa. Chaanaalii koo kana laayikii, sabskraayibii godhaa. Gooftaan dachaa sinaa eebbisu. Ameen.